Akkam jirta warreen OBN daawwattanii sa'aatii kanatti roobii galgala simbira kan ga'u kun qophii keenya dubbii jabduuti. Qophii keenya dubbii jabduutiin irra keessummaa affeerannee jira. Keessummaan keenya ogummaa bishaanii wal qabatee sadarkaa naannoo hanga federaalaatti hojjetaa nama turan akkasumas pirezidaantii duraanii mootummaa naannoo Oromiyaa, ministeera saayinsii fi teekinooloojii, ministeera siivil sarviisii akkasumas ministeera geejjibaa ta'uudhaan nama tajaajilaa turan. Gameessa siyaasaa obbo Junaaydiin Saaddooti. Isaa walii turtii taasifnaa hanga xumuratti nu waliin turan affeerraa kenna. Obbo Junaaydiin waamicha OBN isinii taasisee nu simattanii nu waliin turtii dubbii jabduu irratti taasisuudhaaf hayyamamaa ta'uu keessaniif maqaa daawwattoota OBN hedduu isin galateeffanna. Galatooma. Akkamitti ibsitamee osoo ibsaa isiniin jedhan gabaabsatti jecha tokko waggaa 27 keessa turtan kana hojmaata mootummaa akkasumas siyaasa keessa. Ani siviil sarvaantiidha. Siviil sarvaantummaa kiyyaan sadarkaa fiildii keessa deemee nama bishaan ummata bishaan hin qabneef baasurraa ka'ee hanga hoogganaa biyyaatittis hojjedheera. Siviil sarvaantii jiruu isaa jireenya isaa tifi ogummaa isaa ummata bal'aadhaaf gumaache jedhee fudhachuu nan danda'a. Yeroo as dhiyoo baqarraa deebitanis bakka turtanii jirtu. Mee akka yaada keessanitti wanti baqa kanaaf sababa jettanii kaawwattan tokko maali inni ijoon? Haalli jiru akka biyya tana taa'ee mootummaa kana keessa taa'ee akkan hojjennu baay'ee hacuuccaa hamaa rakkoon hamaan waan narra ga'eef biyya tanaa fi sirna san sirna kiyya sirna ani itti dadhabee hojjedhe jedhee waan hin amaniniif biyyarraa baqachuu danda'e. Exile jedhama. Self exile jedhama. Akkasittiin ba'e. Maaliif asumatti uummata kalee qabsaa fi turtan san keessatti aarsaa barbaachisu kafaluudhaaf hin qophoofne? Yeroo baay'ee namni hin baqata waan ta'eef isin akka dhuunfatti kaasatti waan jiru mee? Baay'ee rakkisaa ture. Jireenya keetifu jireenyuma lubbuutifu baay'ee haala hamaa keessa ture jechuudha. So kanaaf baqachuun sun lubbuu kiyya baasuuf illee turre kan deemaa ture. Mootummaa addawaawii san irratti qabsaa'uudhaaf ba'e. Isa irratti qabsaa'uudhaaf ba'e. Actually gara kaampii qabsoo Oromootittis makamuudhaaf yaalii godhee ture. Garuu haalli mijaawaan turre. Egaa qabsoodhaaf baatan paartilee Oromoo qabsoof ala turan hedduu jira, namoonni ala jiran jira. Achi keessatti gahee keessan akkamitti baatanii moo dhiibbatu ture isinitti mijaanne akkasii yaaddanitti? Eertiraa deemuuf ture. Embasii Eertiraa Naayiroobii jirullee dhaqeen ture. Paaspoortii kiyyas arganii na simachuudhaaf qophaa waan turre. Warri Eertiraa maaliif isin didanii isin achi deemuuf kan yaaddaniif Eertiraatti maaliif kan karoorfattan biyya biroo ramaa filattan? Addi bilisummaa Oromoo Eertiraa jira, namoonni adda addaa ka duraan maqaallee dhageenyu ka beeknullee hin jijjiiranii. So isaanitti makamuuf waan biraa waan tokko nuun hin jiru. Haala isaanii keessoo isaanii hin beekuun ture, detail hin beekuun ture. Wal qoqqoodumsa adda bilisummaa Oromoo keessa ture san detail overall wanna oduudhaan dhageenyu hin jira ture asittis garuu detail hin beeku ture. Booda erga Ameerikaa seenee wanna baay'ee bare waan achi tures. Isatti makamuuf yaaduun kun durumaayyuu yeroo OPDO keessa taatanii addawaayii keessa taatanii yaada abaa'utu isin keessa ture jechuudha. Dhaaba kana keessa keessanitti ni deeggartu jechuudha. Yaada Oromummaatu na keessa ture malee yaada abaa'oo akka abaa'ootti ani qunnamtiis hin qabaachaan turre miseensallee hin turre. Yeroo baay'ee dubbadhee jira waan kana irratti. Garuu addi bilisummaa Oromoo self determination itti nan amanaan duruma. Waa'ee adda bilisummaa Oromootu odoo hin dhagahin dura ani haappaa ture gaafa tamaarii ture. Yeroo masanuu self determination itti nan amana. Mirga hiree ofii murteeffachuu onnee kiyya keessa jira. Ka fottooquttis ni amantu? Eeyyeti. Yeroo hundaa maaliifi mirga hiree ofii murteeffachuu yoo dadhabde carraan isa dhumaa maalinni fottooquudha. Addaan bahuudha, addaan galuudha, carraan isa dhumaa. Kuni eenyuyyuu dhogguu waan danda'u United Nation Charter irrattis kan mirkanaa'edha. Mirgi hiree ofii murteeffachuun Itoophiyaa keessatti wanni najisa ta'uuf hin qabu. Mirgi hiree ofii murteeffachuu biraan wanni sin geenne saniin dura political space keessatti taphni taphatamuu qabu. Biyyi kun dimokiraataa yoo dandeette rakkoon kun
salphachaa dhufa. Dhibbaaf dhibbatti hin dhabamu. Even biyya dimookiraasiin keessa jiruttis yoo hacuuccaan akka amma biyya tana keessa jiru dhiibbaan adda addaa sukkanneessuun adda addaa seenaa namaa xureessuun adda addaa arrabsoon adda addaa biyya tana keessatti amma right now adeemsifamu kun waan qaanessu baay'ee waan saalfachiisu akka malee itti saalfadha. An akka hoogganaa biyya tanaa nama turee tokkotti itti saalfadha ittiin qaanaa. Waan duratti naa kaaftan tokko isin asitti OPDO turtanii pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa turtanii walitti mootummaan kunii fi ABO gidduu wanni jiru hin beekama gaa. Akkamitti isin ABOtti makamuuf yaaddan gaafa gara Eertiraa deemu yaaddan sun dhugumatti jarri sunna fudhataa haala keessa turtan saniin akkamitti yaaduu dandeetta waan sana? Yoo gamnummaan jiraate yoo qaroominni jiraate ani mootummaa kanarra ture gara dhaaba bilisummaa uummata Oromootiif falmuutitti yoon dabalame probably bu'aa argachuu hin danda'an jedheetii yaada. An akkaan yaadutti permanent enemy wanni jedhamu hin jiru. Addunyaarra illee hin jiru. Namoonni akkaataa haala siyaasaa bu'aa isaan kaayoo isaaniitiif barbaadaniin deemutu irra jira jedhee yaada. Lammaffaa ani carraan biraallee hin turre. An biyya ormaa deemee ciisee boqachuudhaaf miti ka biyyaa bahe ijoollee koo dhiisee kan baheef fedhii akkasiisan hin qabu ture. Maaliifii mootummaan sun akka malee keessi isaa tortoree ture. Tortoruu qofa odoo hin ta'in sadarkaan taanetti deemee ummata ofii nyaachuu miseensa ofiillee nyaachuu karaa sanitti gadi bu'ee ture. Baay'ee gadi bu'ee ture. Baay'ee hojii baay'ee kashlabbee ta'e gadi bu'ee ture. Kuni anaaf mootummaan an sammuu kiyya keessatti in ijaarraa dimookiraasiin hin dagaagaa walqixxummaan sabaaf sablammiidhaa biyya tana keessatti hin mirkanaayus qaba dirqama. Ummattoonni biyya tanaa carraa argachuu qaban carraa bulchullee carraa diinagdeellee carraa walqixxummaallee argachuu qabanii konstituushinirra wanni heera mootummaatirra taa'e sun hojiirra ooluu qaba. Heerri mootummaa hanqinoota inni qabu sirreessuunis hin danda'ama kan jedhudha. Addawaawii wajji waggaa 10 waggaa hojjedhu kanatu sammuu kiyya keessa ture. Yeroodhaa gara yerootti kana ta'uu mannaa gadi bu'ee sadarkaa of nyaachuutti yeroo inni itti deebi'ee ture. Mootummaa hin turre jechuu hin danda'ama. Heerri mootummaa ummata ittiin sakaaluufi malee heera mootummaatii ol of godhee sirna of laalu ture. Sirnichi heera mootummaatii ol of godhee namoota dhuunfaa qofa odoo hin ta'in sirnichi akka sirnaatti heera mootummaatii ol of godhee of laalaa ture. Isarratti waan hojiirra oolle godhee of laalaa ture. Rakkoon kana ture. Rakkoo hamaa, dhiibbaa hamaa, hacuuccaa hamaa, miidhaa hamaa ummata irrallee dhaaba keessatti illee ka gayaa ture. Baay'ee rakkoo ture. Akkuma ilaalchatittuyyuu baay'ee ilaalcha dogongoraa ture. So kanaafi ani ummattoota biyya tanaa tajaajiluudhaaf garaa qulqulluudhaan mana kiyya jiruu kiyya odoo ilaaliin hojjechaa ture. Ofis aarsaa of godhee hojjedhee jira. Garuu immoo sirni nu ijaarre nutti fayyadamame malee nu akka stakeholderiitti akka nama as keessaa qooda qabuu tokkotti akka ummata as keessaa qooda qabuu tokkotti ilaalamaa turuu dhabuu keenya kanatti mul'ate. Garuu yeroo san isin amma akka pirezidaantiitti yoo aangoowwan garaagararra yoo jirtan uummanni Oromoos haa ta'u uummanni biyya kanaa heera kanatti akka bulu olaantummaan heeraa jettanii uummata achi jalatti qabaan turreera isin. Heerri kun dhawaatan fooyya'aa, dhawaatan dhaabni dimookiraatawaa deema, dhawaatan gara misoomatti ceenaa keessoo firoontii misoomati irratti adada misoomni dhufuun misoomni impaaktii fidaa siyaasa irratti. Kanaafi amma fakkeenyaaf
political space ka jennuun kan afaan oromootiin maal jenna dirree siyaasaa namaaf bal'isuu kan bal'inaan dubbatamaa ture bal'inaan dibeetillee irratti godhamaa ture so kana hin bal'ata jennee eegaa turre. So adeemsi isin gochaa turtan sun uummanni kun yeroodhaan sirna kana akka ofirra tursiisu dhiibbaa irratti gochaa turtan jechuudha. Irratti fincilee yeroo san sirna kana yeroo isaa gabaabsuu umrii isaa gabaabsuu hin danda'a ture uummanni. Akkaataan itti ilaalaa ture heerri mootummaa kun dimokiraatik yoo ta'e yoo respected ta'e uummanni Oromoo carraa ni qaba biyya tana keessatti abbaa biyya isaa ta'uudhaaf abbaa qabeenya isaa ta'uudhaaf even aangoo mootummaa federaalaa qabachuudhaaf carraa ni qaba jedhee constantly amanaa ture. Kanallee dabballee irratti dubbachaa ture. Waltajjii gugurdaa irratti illee kaasaa ture nama kumaatama fuulduratti jechuudha. Dirqama immoo argachuu qabnas ka jedhullee kaasaa ture wajjin. Maaliif nus lammii biyya tanaati. Mirgas qabna. Biyya tanas support godhee namni hunduu support godhaa naannoleen hunduu support godhuu dhugaa ijaaranii jiru gahee qabanii yes garuu ba'aan biyya tanaa nurra jirti ka jedhu kan bal'inaan diinagdeedhaan waan hundaan nurra jirti ba'aan biyya tanaa. Akka saniin immoo qooda siyaasaa nuun malu argachuu qabna ka jedhu kanas bal'inaan waliin kaasaa ture jechuudha. Gaafa baqaa deebitan jijjiiramni kun dhufe wanni isin kaaftan tokko hin jira yaanni haala oppidiyoon keessa jiru laaluu nan fedha itti dhiyaadha jettanii ministeera muummeellee akka argattanii wajjin haasawuu muuxannoo keessanis qoodachuu barbaadan dubbatanii ture. Jara kana wajjin waan jettan kana wanni raawwattan jira? Yaalii godheera garuu oppidiyoo dadhabdee diigamuu kaateetti dhufe baay'ee dadhabdee diigamuudhaaf kan kaateetti dhufe an dhufee yeroo muraasa booda gara ODP'tti jijjiiramne ka jedhu labsiit ture. ODP maqallee naa jijjiiramu malee namni sanuma waan ta'eef namootuma duraan wal beeknu waan achi jiraniif haala isaan keessa jiran baruudhaaf yaalii godheera. Namoota muraasan wal qunnamnee jirra laaleellee jira. Hojii irrattis yoo carraan jiraate akka nama muuxannoo qabu tokkotti muuxannoo kiyya qooduudhaaf open ta'ee itti dhiyaadheera. Jijjiiramichis jijjiirama fundamental ta'e jijjiirama bu'uuraa ta'a jedhee yaadaa ture. Eegaatiin tures. Fedhiin kiyyas Ingiliisanii akka jijjiiramni kun jijjiirama hanga ammaa argame sadarkaa guddatti sadarkaa ol'aanaatti ceesisu taasiseetiin yaadaa ture sammuu koo keessatti. So sababa kanaaf itti dhiyaadhee yoon hojjedhe maybe jijjiirama kana sadarkaa ol'aanutti ceesifna kan jedhu ka yaadaa ture. Namootas dubbisee namoonni ani dubbisee poozitiividha akka waliigalaatti hammeen irratti hin argine. OPDO'n aynata lama. OPDO sabboonummaa tarkaanfachiisuuf OPDO sabboonummaa dhabama godhuudhaaf hojjetu ture. Duraanuu beekamaadha. Sabboonummaa balleessu jechuun mirga uummataa dhiituu jechuudha. Mirga uummataa akka daamxootti irra deemuu jechuudha. Sabboonummaan waan biraati miti. Kun namni meeqa warraaqsi bara 74 Nugusa Haayila Sillaasee kuffise warraaqsonni 2-3 hangasii as iskeelliin isaa xiqqaa ta'u malee kan 91 akka lakkoofsa Awurooppaatti warri kaabaa lolee dhufee mootummaa jiiksee sirna biraa ijaaree sirna federaalizimii kana ijaare kun hundi keessatti namni dhume lakkaa'umiin dhume. Kun hundi ka dhumeef sirna ol'aantummaa gita bittaatii fi ol'aantummaa saba tokkoo dhabama godhuuf. Nafxanyaan ana ka jedhus uumamee jira yeroo ammaa. Akkamitti ilaaltan isin kana? Tokkummaa jennu san ka diigu waan akkanaa kana. Gara mirga hiree ofii fi murteeffachuu hanga fottoquutti ka jedhu san garasitti kan oofu dhimma akkanaa kana. Dhimma ilaalcha akkanaa kana. Ilaalcha hamaa. Ilaalcha baay'ee duubatti hafa. Ilaalcha walqixxummaa sabaatiif fi ilma namaatiitti hin amanne. Walqixxummaa sabaa eegan fudhanne walqixxummaa ilma namaas hin fudhatu. Nuu waa'ee ilaalcha nama tokkoo jedhaniimi waa'ee nama dhuunfaa jedhaniimi
ilaalcha sabaa ergan fudhatiin already an Oromoo ta'uudhaan yookiin an Guraagee ta'uudhaan yookiin an Sidaama ta'uudhaan yookiin an Affaar ta'uudhaan gad xiqqeessee na laala jechuudha. Akka nama dhuunfattis. Bulchiinsi naannoo Amaaraa keessa namoonni gugurdaan jiran hundi odoon qaanawiin odoon saalfatiin dubbatan. Nafxanyummaa jechuun biyya nama jenoosaaydiidhaan nama miliyoonatti lakkaa'amu biyyatti qalamee kana ka qale nafxanyaadha. Kun seera addunyaatti illee gaafatamuu qaba. Biyyi tun illee yoo kasirreeftu taate seeranis gaafatamuu qaban. Fedhii kana warra tarkaanfachiisu jira. Warra baranne jedhu. Warra seenaa abboota keenyaa deebifna jedhu. Warra seenaa abboota keenyaa eegna jedhu. Seenaa xuraawaa kana. Seenaa gaarii keessaa guuratanii haa eegan rakkoon qabu. Sanirratti falmii tokko hin qabu. Seenaa isaanillee haalufii miti. Seenaan xuraawaan isaaniif gaarii ture nuuf xuraawaa ture ka dhiigan xuraawe. Harka isaanii asii gadi onoon ta'in asii gadi dhiigatti irbanii dhiiga keenya dhuganii lafee keenya cabsan. Kuni xuraawadha. Seenaa kanaan fudhannu seenaa waliinitii miti. Seenaa walitti nu dhiyeessu miti. Seenaan kun haasirraa'udha. Beekan Oromoo kan kadhatu kan akkuma namoonni adda addaa dubbatan jedhamutti Oromoon kadhataa jira. Biyya tana walqixxummaadhaan haa bulluu jedhee kadhataa jira. Odoo finqiluu qabu kadhataa jira. Garuu ka dhiibee kadhaa kanallee tuffatee gara biraatitti nu oofu adda jira. So kun ilaalchi kun sirriidha miti. Sabboonummaan Itoophiyaa diigaa warra jedhantu jiru akkasitti yoo deeme. Isin immoo faallaa kanaati. Wantoonni kun lamaan akkamitti ilaaltanii? Sabboonummaan Itoophiyaa ijaaruun ni danda'ama? Tokkummaa Itoophiyaa ka diigu ilaalcha nafxanyummaati malee sabboonummaadha miti. Sabboonummaan odoo diigee waggaa 27 Addawaawiin duraanii bulche maaliif gaaffii seeseshiniin kaasin? Gaaffii fottoquu maaliif hin kaasin? So rakkoon jiru maalinni? Rakkoon jiru ilaalcha kanatu amma deebi'ee akka harawaatti inumaa'u gara demokraasii gara warra waan wal nu qixxeessu gara jidduu lafa jidduutitti dhufurra inumaa'u extreme right ta'anii biyya tana nutu bulchuu qaba. Nuun maltii. Nuun ala biyyi tun biyyaa miti. Nafxanyaan ana. Egaa nafxanyaan ana jedhee ka harka muree fi ka harma mure isaan jechuu ofirratti ragaa bayaa jiru jechuudha. Kuni akkamitti walitti nu dhiyeessadha. Biyya diiguu jechuun kana malee biyya diiguun afaan kiyyaan mari'adhee afaan kiyyaan baradhee gaafa OBN reediyoo Itoophiyaatiif reediyoo Oromootiif televezyiinii Oromoo ijaaruuf deemnu bar shakkii akkanaattu ka'a. Yoo televezyiiniin afaan Oromoo ijaarame jiraami televezyiiniin Itoophiyaa waan gadi bu'u waan namni tokko isan dhageenye godhanii ilaalu jira. Gaafa qubee afaan Oromootiin nu barreessun qubee afaan Oromootiin barreessun Itoophiyaa diiguudha jedhamee yaadama. Itoophiyaan garuu diigamtee jirtu qubee afaan Oromootiin waan barreeffamteef waan barreessineef. Mootummaan naannoo Oromiyaa Itoophiyaa diigna jedhee gaaf tokko ajandaa tarkaanfachiisee beeku ilaa hanga har'aatitti. Kun garuu galataa miti. Kun gadoo ta'e maaliif jiraattanii? Maaliif afaan keessaniin dubbattanii? Waan biraa hafee mana hidhaatitti manni hidhaa afaan Oromoo jedhe Birhaanuu Naggaa ani Gimboot Sabaatti ka ijaaree fi Itoophiyaan ka Oromoo lama daannoo jedhe. Itoophiyaan isaan yaadanii fi Itoophiyaan nu yaadnu tokkoo miti jechuudha. Oromoon Itoophiyaa inni ijaaruu barbaadu sabaaf sablammiin biyya tana qixa ta'anii gaaffii tokko malee preconditionii tokko malee tokko ta'anii qabeenya ofii naannoo ofii dhibbaaf dhibbatti otonoomii ta'anii otonoomas ta'anii bulchanii waan achirraa hafe waan federaalaa immoo qooda hojiidhaa mootummaa federaalaa mootummaa jiddugaleessatiif kennanii akkasitti waliin mootummaa isaan to'atan mootummaa gubbaarraa gadi nama to'atu osoo hin ta'in mootummaa asii federaalistaytonni to'atantu ijaaramuu qaba akka mootummaa Switzerland. Mi'am Oromoo fi Itoophiyaa maaltu wal dhabsiisee maaltu araarsuu danda'a? Anatu si beeka.
biyyan qabduudha. Biyyi kee asii mitiidha. Baariin gama ceeteetiin nutti dhufteedha. Biyyan qabdu biyyi kun biyya keenyaa ifatti. Duraan keessan waan nu kitaaba irratti dubbifne warri isin dura waan kitaaba irratti dubbifne suuta jenneetiin dabballetti himna. Amma ifatti ba'ee miidiyaa irratti geerraree isinitti himaa jira kuno. Biyyan qabdanii biyyi kun keessaniimi Finfinneen teessaniimi maqaan Finfinnee jedhamu hin jiru. Bararaa ka jedhamutu jira. Oromiyaa wanni jedhamu hin jiru. Jarmanootatu maqaa kana isinii kenne Oromoo ka jedhamu illee hin beeynu. Biyyan qabdanii nama fi ilaalchi akkanaa biyya Itoophiyaa keessatti oduu tarkaanfamu. Ameerikaa keessatti jechoota fi ilaalchota dhoggamanitu jiru. Jarman keessatti waa'ee Hitler yoo kadhaadhessitu taate maniidhaatitti si darban. Mootummaan Jarmanii. Hitler garuu Jarmanii sanyiin isaa. Biyyoota adda addaa keessatti daangaatu jira. As daangaan itti godhamuu dhabee duulli hamaan nurratti adeemsifamaa jira yeroo ammaa kana. Maaltu walitti araarsuu danda'a gara fuulduraa? Itoophiyaan isaan yaadan Itoophiyaa alaabaa takkittii alaabaa Minilik. Itoophiyaan isaan yaadan Itoophiyaa afaan Amaaraa keessatti dubbatamu. Itoophiyaan isaan yaadan Itoophiyaa aadaa isaanii qorqalbii isaanii sammuu isaanii ilaalcha isaanii tarkaanfachiiftu. Muuziqaa isaanii wanni hunda waalalliin jedhee jira waggaa 45 dura maybe 50 iyyuu ta'a. Itoophiyaa akkasiiti ka isaan yaadan. Itoophiyaan nu yaannu immoo Itoophiyaa walqixxummaa sabaaf sablammootaa gaaffii tokko malee fudhattu. Gaaffii tokko malee. No question. Heerri mootummaa kun tuqameenna. The fundamentals of the Constitution of Federal Democratic Ethiopia yoo tuqame biyyi tun yookiin bittinnofti yookiin jeequmsa addaan hin cinne ka bara dheeraattu itti fufu. Isin amma akka nama dhuunfaa tokkotti heera kanaan wal qabate heera kana keessa osoo carraa argattanii keewwanni hin feene yookaan keessa bahuu qaba jettan kami? Parsantii 65 heerri mootummaa hojiirra oolu. Akka barreeffame sanitti hojiirra oolu. Waan xiqqoo qofa itti fayyadame. Ihaadig dogongora guddaa raawwatee jira. Tokko heera mootummaa gara kuteennan hojiirra oolchuu dadhabu. Ufiiyyuu cabsu. Ufuma isaati cabsaa ture. Qedada'u. Shinti beetii dibbata jedhaa ture. Shakkiin tokko dogongora kun badiidha kun. Badiin raawwatan. So kanaaf heerri mootummaa wanna baay'ee karaa ogeessatiin illee ilaalame dhaabbileen siyaasaa stakeholderoota warri keessaa qooda fudhannaa qaban hundi isaaniitu odoon tuffan tokko garee guddaa qaba tokko garee xiqqaa qaba maali odoon jennu namni hundinuu referendamiin irratti adeemsifamuu qaba. Wanni immoo tuqamuu hin qabne immoo fundamentals of the law ka ta'e immoo jira inni tuqamuu hin qabu. Maali inni meenuu tuquu dandeenya? Baay'eedha. Mirga sabaaf sablammii unconditionally eeggamuu qaba. Mirgi walqixxummaa amantii unconditionally eeggamuu qaba. Walqixxummaan amantii amma hin jiru. Amma federaalizimiin diigameedhee warra iyyaa jiru keessaa tokko TPLF maqaleetti federaalizimii baraarra jedhanii hunda waltajjii federaalistoota walitti qabaa turan. Dhugumatti isaan federaalizimii baraaruu ni danda'u. Federaalizimii eenyutu diige? Federaalizimii nu hunduuyyuu baraaruu qabna. Nu hundi kenna. Sabaaf sablammiin cunqurfamtoota sirna dabran bara dheeraa keessatti dabarre. Hundi kennayyuu federaalizimii ka TPLF qofaaf miti. TPLF yoo anuma qofatu laalaa, anumatu abbaadhaa, anatu uumee gahee guddaa qaban. Baay'ee irratti wareegamanii jiru, baay'ee irratti qabsaa'anii jiru. Eega biyya galanii, biyya walakkaa eega galanii boodas irratti hojjetanii jiru. Garuu hojiirra oolchine guutumatti hin dimokiraatessine. Ufii isaaniitii qabatanii kan nama ittiin sodaachisan malee hojiirra oolchine. Gadi lakkifne mirga. Asiin bar mootummaan naannoo Oromiyaa Finfinnee keessa jiraami numa qofa bar Finfinnee keessa kataa'u. Asiin heerri mootummaa sii kenna garuu immoo karaa waajjira Addawaawwayiitiin mirga sirraa fudhata. Si ajaji. Si ajajuun qabu. Si ajajuun qabu. Daangaan kennamuu qabu. Daangaan sararamee daangaan kun hojjetamuu qabu.
yoo daangaan kun hin hojjetamne kun sirraa'uu qaba laalamee sirreessuun hin danda'amu. Paartiin badhaadhinaa federaalizimii cabsaa jira. Sabdeenessummaa kanarratti miidhaa hin geessittanii yaaddanii isin akka nama dhuunfaatti. Akka waliigalaatitti ifatti miidiyaa afaan Amaaraatiin dabru FM reediyoo ka biyya alaa ka biyya keessaa televezyiinii dhuunfaa televezyiinii mootummaa naannoo Amaaraa including televezyiinii Itoophiyaa EBS akka waliigalaatti reediyoo faanaa ka Ihaadig mataa isaa ijaare odoo nafi reediyoo faanaa fi televezyiiniin waaltaan ka isaan ijaaran kuni hundi faallaa federaalizimii dubbatan yeroo ammaa kana faallaa federaalizimii dubbatan ilaalchi federaalizimii diigu bal'inaan diigamuu qabas jedhanii jiru. Diigamuu qaba qophii gurguddaan akka jirus hin shakkin maal akka ta'e hin beeknu malee kun sirrii miti jedhee amanaan kuni gaarii miti jedhee aman namoonni dhaloonni dabran ka warraaqsa bara 1974 yookiin 66 akka Itoophiyaatti namni meeqaatam dhume isa boodallee namni meeqaatam gizee dargii dhume ammas qabsoo Oromoo keessattis ka dhume waraana Eertiraatii fi waraana Tigraay keessatti namni dhume ammallee qeerroo sochii qeerroo keessatti namni dhume kuni hundi maraateetii miti ka dhume mirgaaf falme wal qixxummaaf falme wal haa qixxoofnu waliin haa jiraannu jechuun sissiid goona jedhee addaan baaniin fottoqna jedhee warri deemee Eertiraa qofa hanga tokko dhaabbileen biraa dhaabbii gaaffii sesseeshinii ka adeemsisanis jiru. Garuu yeroo ammaa kana biyya walakkaatti gara walakkaatti dhufanii eega dimookiraasiin jiraate dimookiraasiidhaan wal wajjin jiraanna jedhanii Daawud Ibsaa waggaa 40 booda bosona keessaa bahee asitti dhufuun akka waan gaarii tokkootitti uummanni Oromoo qofa odoo hin taane sabaaf sablammiin biyya tanaa laaluu qaban. ONLF Ogaadeen hin buqqa'aa hin fottoqa jedhee bara dheeraadhaaf qabsaawaa ture. Kana dhiisee dimookiraasiidhaan mirga hiree ofii fi murteeffachuu fayyadamee biyya kiyya keessatti jiraachuu danda'a jedhee gara walakkaa ardii siyaasatitti nan dhufa jechuun akka poozitiivitti ilaalamuu qaba. Wanni dur hojjetamaa ture isinis yoo biyya bulchitan abaaruu abaa'olleen OPDO abaaruu wal abaarsi yeroo san ture paartileen kun qoqqoodamuun faca'uudhaaf gahee mataa isaan taphanne. Kana keessatti isin immoo waansa yeroo san hojjettanii amma immoo haguma addaan akka bittinnaa hojjetaa ture namuu tokko akka ta'u irratti isin akka nama dhuunfatti gahee baatanii jirtu. Dhugaadha akkuma ati jette wal balaaleffachuun wal arrabsuun wal irratti duuluun at least waltajjii siyaasaa hundarratti wal abaaruun bal'inaan tureera. Suni muuxannoo akka mootummaatti qabnus xiqqaa waan ta'eef centralized government Oromoon qabaateen turre. The first Oromo government central kan ta'e OPDO malaaftuu tanaan ijaaran. The first bahaa lixatti kaabaa kibbatti ka mootummaa teeritorii ufii qabuu fi biyya ufii alaabaa ufii dhaabbatee gadi dhaabe OPDOdhaan. So yeroo san wal dorgommii keessa OPDO fi adda bilisummaa Oromoo jidduu jiru sharp ture baay'ee wal balaaleffannaa hamaa ture. Diinummaa hamaa ture. Yeroo ammaa kana garuu ani haalli jijjiiramee namni hundinuu waltajjii tokko irratti biyya tokkotti magaalaa tokko keessatti walitti dhufuu kenna walitti dubbachuu dadhabuun nurra hin jiraatu. Waraana nama kumaatama nama miliyoona walirraa ajjeeseyyuu waraana addunyaatti irratti warri wal waraanee walitti dhufee negoosheet godhee nagaa buusee jira. Nu ilmaan abbaa tokkoo ilmaan haadha tokkoo dhiisiti. So kanaafu sadarkaa sanirra waan hin gahin ideological difference jiru san dhiphifnee fedhii uummata Oromoo fuulduraa ka dabrite waggaa 20 waggaa 30 waggaa 30 caalaa uummanni kun waggaa meeqa jiraata waggaa 500 waggaa 1000 waggaa 5000 I don't know rabbi qofa beekami amma achi akka saba kanaatti hanga jiraatu hegeree uummata Oromoo kanaaf har'a walitti dhufnee waliin mari'annee hegeree kenna sirreessinee lafa kaa'uun barbaachisaadha ka jedhu qaba. Yeroo beelli mudate tokko Oromiyaa keessatti uummata qubachiisaa turtan. Harargeerraa kaaftanii gara Wallaggaa fi Iluu Abbaa Booritti.
Uummata san baadiyyaarraa baadiyyatti sochoosuurra magaalaa qubachiisuun hin danda'amu ture magaalota naannoo magaalota Oromiyaa keessatti maaliif baadiyyaa gara baadiyyaa fiduun filmaata ta'e? Gaaffii bareeda. Okay, akkasitti yaadne. Akka itti yaadne yeroo san dargaggeessi umriin isaa ga'ee fi deemuudhaaf Oromiyaa keessa iddoo biraatitti deemee socho'ee qotee jiraachuudhaaf danda'u filannee gara biraatti sochoosuun dirqama ture. Namoota kana magaalaa qubachiisuudhaaf yeroo san ajandaan magaalaatti galuu akkuma jiru ta'ee ajandaa magaalaatti jirullee bal'inaan tarkaanfachiisaa turre yeroo ani Oromiyaa turetti. Ammas ta'uu qaba jedhee amana. Ammas baay'ee wanni yeroo san dubbadhe amma immoo kun qabatamaadhaan dhufeera. Magaalonni akka nu harkan jirre amma immoo argee jira Oromoon. So magaalatti galuudhaaf mirgas qaba magaalaa isaatis waan ta'eef biyya isaatis waan ta'eef. Ka dandeettii qabu hunduu magaalatti galee lafa argatee mana ijaaratee nagadee daldalee buluu mirga qaba. Qubachuus qaba. Sun akka jirutti ta'e warri kun tokkoffaa asseetiin qabu. Yoggaa beellisi dha'u wanni ati qabdu hundi hin bada. Lukkulleen hin duuti waan biraa dhiisi. Horii dhiisi. Horii miila afurii dhiisiti lukkulleen hin duuti. Beela jechuun waan hamaa tokko umrii kiyya keessatti bara 77 akka lakkoofsa Itoophiyaa wallotti argee jira. Lammaffaa immoo Oromiyaa keessatti yeroo ani bulchuu waan nu qunnamedha. So kanaaf namni dandeettii qabu kun wanni inni qabu farkaa maal humna qofa. Gargaarsa midhaanii diqqoo kennineef lafa yoo kennineef lafti Oromoodha yoo kennamteef lafa qonnaan bulaan irra hin jirre lafa bosona hin ta'in yoo kennineef qotee yeroo gabaabaa keessatti uf danda'e hiyyummaa fi beela jalaa bahuu danda'a. Barri oomishaa sun barri qubachiifne san keessatti odoo hin dabarre dafnee qubachiifne baabura midhaan daaku dhiyeessinee fi karaa baafnee fi mana barnootaa ijaarree bishaan baafnee mana fayyaa ijaarree duula guddaa ture. Duula baay'ee guddaa ture. Obbo Junaydin ijjannoon isaan Finfinnee irratti qaban maal fakkaata? Finfinneen kanaan dura gaa wal qabatee ni beekama. Wanni kun irra deddeebi'ee isinii kaa ijjannoo akkamii qabdan kaleessas har'as? Finfinneen handhuura Oromooti. Finfinneen lafa Oromooti. Lafti tun lafa Oromooti. Aadaa Oromooti. Lafa teenna. There is no question. It's full stop. Non-negotiable. Ijjannoo akkanaa yoo qabaatan isin magaalaa guddoo Oromiyaa Adaamaa kan taasise isin yeroo baay'ee kanaan komatamtu hawaasa hedduu keessatti kan yaadamtan kana tarkaanfii akkasii maa fudhattarree dogoggora akkasiisan? Seenaa san kaasuudhaaf heera mootummaa yeroo an jiru miti kan jijjiirame ana dura jijjiirame gara Adaamaatti ka jedhu ana dura ka jijjiirame ana irratti miti tokko for the record kana akka sirreeffattan barbaada. Haa ta'u malee akka dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromootiitti murtaawee deemaa jedhamne. Deemaa kana diduu hin dandeenye. Haa ta'u malee akka oduma gadi lakkisiin filannoon 97 ga'e jechuudha. Finfinnee odoo gadi lakkisiin filannoo 97 irratti kan murtaa'es yeroo maan jiru jechuudha. Adoolessa 97 murteessinee gara Finfinnee akka deebinu goone. Dogoggora waan san asii achitti jijjiiruu jedhame sanii namoonni hedduu miidhamanii jiru. Wanni ka'ummoo barattoonni hedduulleen sababa kanaan akka ari'amanii san keessallee harki keessan akka jirutti himama. Dogoggorri uumame sun lubbuu kana galaafatu isatti maaltu isinitti dhagama? Isin immoo waan san keessaa hangam qoodadhettanii yaaddu? Waa'ee ijoollee barattootaa kana yeroo baay'ee deebii kennaa ture. Ammallee deebiin kiyyaa isuma. Jecha yeroo san dubbadheef akka nama tokkootti itti gaafatamummaa fudhadhee uummata Oromoo dhiifama gaafadheera. Har'allee ijjannoon kiyya sanuma. Haa ta'u malee qoonni an qabu 0.001% hin ta'u. 0.001% hin ta'u. Hin qabu anchi keessa wanni ani beeku hin jiru. Dhiifamummaa gaafattarree eegan qabaan. Jecha dubbadhe. Jecha miidiyaa irratti dubbadhe dogongora ture. Dogongora saniif dhiifama gaafadhe.
gara xumuratti fidaa irra sa'aatiin kennas hedduu deemee jira turtiin isii wajjin taasisaa jirru hedduu waan nutti toleef dhedheeressaati kan jirru amma gara xumura jirra gaggabaabsat deemna keessattuu wanni angaafachuu barbaade kan biroo maali yeroo dabarsitan kana keessatti wanni akka dogoggora hojjadhe kana seenaa kiyya keessatti wanni kun kufaatiidha kan jettanii kaaftanii jira kana duras politikaalee an failed jettanii siyaasan kufeera jettanii yeroo dhiifama gaafattan kaasaati kan turtan kun dogoggora kiyya wanni jettanii akka seenatti isin himachuu dandeessan maalidha? Dogongora waa'ee barattoota irra dubbadhe akkuma jirutti ta'e akkuma waliigalaatitti sirna addawaawii kana sirritti odoo hin beekin keessa seeni jedheetiin fudhadha. Sirritti hin beekne. Inner motiviin jaraa maal inni jarri kun eenyu isaanii adeemsi isaanis maal inni ka jedhu kana sirritti odoo hin beekin keessa seene innis ani ka wannoo sanitti aansee ka barattoota sanitti aansee achi keessa waan itti laffaate waan itti hojjettee xaartee bara dheeraa itti dhamaatee biyya misoomsuuf biyya sadarkaa guddaarraan geessuuf wanni ati hojjette hundi yoo inni bishaan dhugu baay'ee si gaddisiisa. I think I was at the wrong place kan jedhu of harkaa qaba of keessaa qaba. Isin amma siyaasa keessatti kana booda hirmaachuun feetanii? Dhaloonni haaroof dhufee jira. Dhaloota haarawaa kanaaf iddoo gadi lakkisu sammuudhaanis fiizikaalii qofa odoo hin taane qaaman qofa odoo hin taane sammuudhaanis dhibbaaf dhibbatti isaaniif gadi lakkifnee isaan kana sappoorti godhu isaan kana deeggaru isaan kun akka galma gayan akka hamileen isaanii hawwiin isaanii galma geettu karaa sirriitti irratti sappoorti godhu ilaalchaan jechuu yaadaan jechuu kanaadha kan yaadu malee ani siyaasaa keessa amnaat fedhii guddaan qabu. Yeroo baay'ee amma aarsaan kafalamee qeerroon kun hawaasni aarsaa kafaleet gaa baqannaa irraa namoota hedduu deebisee jira. Aarsaa uummata kanaatiin as galtanii yoo siyaasa lakkin barbaadu gahee kiyya waan isinirraa eeggamu akka muuxannoo qabdaniin dhiisuun kun uf jaalatuun ta'u. Lakki uf hin jaalanne. Maaliif gaafa rakkoon uumame biraa baqataa gaafa isaan immoo isin bilisoomsan deebitanii yoo galtanii jireenya keessanitti seentan wanni kun waliin dhiitu. Ani waa'ee baqachuu kiyya akkaataa itti dirqame waan maatii kiyya irra gahe waan parsanaalii dhuunfaadhaan narra gahe biyya tana keessatti wanna miidiyaalletti hin himinillee jira yeroo wanna eeggatu. So kan hundaa har'a nuuf himuu hin dandeessan? Hin danda'u. Aarsaa guddaa kafalee akkuma ati kaaftee sadarkaa kanarra ga'uun waan nama boonsu waan Oromoo mataa ol qabachiise. OPDO'n hin qabsoofne hin jedhu ani. OPDO'n garuu uf taatee hin qabsoofne. Rakkoon OPDO natti himi yoo jette uf hin taane. Eenyu taatee qabsoofte? OPDO'n yoo takka Itoophiyaa yoo takka TPLF yoo takka Amaara fakkaattee qabsoofte. OPDO'n Oromoo taatee qalbii Oromootiin uf taatee sabboonummaa Oromootti amantee kana ciniintee qabattee Itoophiyaa ijaaruudhaaf hin qabsoofne. Isinillee yoo keessa turtan akkasuma turtan jechuudha. I was trying yaalii godhaa ture. Tokko diinummaan narratti ka'aa ture kan dhiphummaadhaan qoratamaa ture. I was trying. Namoonni amma jiranillee wanna kana yaalii godhanii cinatti ka dhiibaman hedduutu jira. Ammayyuu. So rakkoon Oromoodhaa rakkoon OPDOodhaa tokko asi. So qeerroo wanni yuuniq isa godhu maali uf ta'eeti. Original qabsoo lafaa kaasee ajandaan kiyya kana ajandaan uummata Oromoo kana fedhiin uummata Oromoo kana jedhee ka'e kun uf ta'udha. Kun sabboonummaa Oromootiif qabsaa'udha. Kanaafuu garaagarummaa qaba. So qeerroon humna warraaqsaati. It's a revolutionary force. Humna kana gargaaruu qabna. Humni kuni akka inni sirna qabatee seera qabatee galma ga'u deeggaruu qabna. Akka ati jettee of jaalachuu odoon ta'in kun carraa nama biraati kararraa diqqoo maqtee nama biraa of fuuldura dabarsitee ati immoo
muuxannoo qabdu yoo jiraate akka ogeessa teeknookiraatii illee yoo ta'e gara mootummaatiin mootummaa ijaaruu keessatti ogummaa adda addaa seektara baay'ee keessa hojjedhee jira waa baay'ee beeka waan mootummaa kanallee haa ta'u gama siyaasatiin gama sabummaatiin gama siyaasan biyya tanaa wal qixxaa'uu qaba siyaasan biyya tanaa baay'ee ragid kun achi jira kun achi hallayyaa keessa jira kun wal qixxaa'ee walitti dhiyaatee akkaataa inni itti jiraatu uumuu irratti hin deeggaraa kan jedhu kanaan yaadni kee. Gaaffiiwwan isin gaafachuudhaaf qabadhee xumureen jira wanti hafuun qabu wanti dhaamsa kan itti dabaladheettan yoo jiraate carraa isiniif kenna. Qabsoodhaan ijaaramee dhaabbanni reediyoo fi televezyiinii Oromiyaa kun qabsoo hamaadhaan OPDO keessatti jechuudha hin barbaachisu ka jedhu warri jedhutu jira. Har'ammoo OBN sadarkaa kanarra ga'uun barbaachisummaa isaa kun waan nama gammachiisu qofa independent ta'ee mootummaadhaafis warra mormuufis ummataafis karaa namiyyirraayyuu bilisa ta'ee ka hojjetu sammuu isaa ethical journalism ka adeemsisu quuqama sabummaa miidiyaa qabu quuqama ummata hiyyeessa sagaleen qabnee miidiyaa ta'u miidiyaa akkasii san akka ta'uu fedhii qaba ammallee leeti miti gaafuma jalqabame gaafuma ijaarame akkana ta'uu hin danda'u sadarkaadhaan barataa bilchaataa deema akkuma namaati dhaabni tokko waajjirri tokko akkuma namaati akkuma ilma namaati so kanaafuu OBN miidiyaa jaalatamaa cheap popularity miti kan dubbachaa jiru miidiyaa jaalatamaa dhuguma sabaaf dhaabbatu qilleensi fedhe yoggaa bubbisu gara ummataa goree mootummallee yoo haqa inni qabaate haqa mootummallee ka ibsu ta'uu qaba. Dhaamsi kiyya kanaa kan isin kadhadhullee kanaa hawwiin kiyyallee kanaa jechuu barbaada galatooma. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Junaydin Saaddoo ayyamamaa taatan yeroo keessanirra sa'aatii dheeraa kana aarsaa gootanii dubbii jabduu OBN waliin turtii taasiftaniif hedduu isin galateeffanna maqaa daawwattoota Oromiyaa Broadcasting Network. Dubbii jabduu kennan turtiin pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Junaydin Saaddoo waliin taasifne kana fakkaata torban keessummaa biraa qabannee dubbii jabduu kennan hanga walitti deebinutti torban kun torban gaarii isiniif haa ta'u jenna Anwar Jamaaliin ture yeroo gaarii.